Magaalaa Finfinneetti gabaa sanbataa fi dilbataan oomishaalee barbaannu iddoo tokkotti gatii madaalawaan akka argannuuf nu fayyadeera jedhan jiraattonni kutaa magaalaa Qirqos gabaa dilbataa Meeksikootti AMN Plus dubbise. Guyyaa gabaa dilbataa fi qidaamee jechuudha. Oomishni hundumtuu gatii isaa tokkoffaa availability jira. Waan barbaade hundaan argata. Lammaffaa immoo gatii isaa feeriidha jechuudha. Gatii isaa baay'ee feeriidha. Kan gabaa irra gurguramuun garaagarummaa guddaa qaba. Baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf shunkurtii asitti 70 gabaa kaan yoo deemte ammoo suuqii irratti hanga 110 akkas gurguramaa jira jechuudha. የእሁድ ገበያ ያው ፋይዳው ብዙ ነው. Faayidaan gabaa dilbataa hedduudha. Sababni isaas gabaan idilee irratti gatiin oomishaa qaalaadha. Gabaan dilbataa garuu haga tokko nuuf salphiseera. Bakka kana waan barbaanne filannee gatii madaalawaan bitanna. Gatiin gurgurtaa baheen bitanna waan ta'eef kun waan gaariidha. ነገር አንድ ቦታ አግኝተህ ገዝተህ ጊዜን ሳታባክን waan hunda bakka tokkotti argachuun keenya yeroo keenya nu qusata. Baasii geejjibaa baasnus nu hambisa. Dadhabbii tokko malee akka filannoo keenyatti bitannaa jechuudha. Gabaa sanbataa fi dilbataan oomishaalee barbaadan iddoo tokkotti gatii madaalawaan waan bitatanii fi qaala'insa gabaa tasgabbeessaa jiraachuurraa kan darbe fayyadamummaa isaanii daran guddisaa jiraachuu simaniiru. የተለያየ ቦታ ላይ ሱቅ ውስጥ ብትገባ ላታገኛቸው የማትችላቸው የምርት አይነቶች Oomishaalee suuqiiwwanii argachuu hin dandeenye gabaa sanbataa fi dilbataa kanatti argamu. Kallattii hundaan waan jiraniif geejjibaafis ta'e bitanii itti fayyadamuuf ni dandeenya. Gatiin kaan irraa madaalawaadha. Oomisha ho'aa ta'anis ni argamu. Kun waan gaariidha. Meeshaaleen yookaan wanti namni barbaadu hundu bakka takka jira jechuudha. Baasiin taane baasee bakka san deemee bitachuudhaaf fageenya irraa deemee bitachuudhaaf mallaqaan baasu jechuudha. የትራንስፖርት ሳላወጣ Gatii geejjibaaf baasii osoo hin baasiin dhiyeenyatti arganna. Kanarra kan darbe ammoo hojii fi dhimmoota garagaraaf yoo bakka biraa deemnes guyyoota kanneen oomisha waan barbaanne bakka tokkotti ni arganna. Kun waan gaariidha, jajjabeeffamus qaba. ያለው ገበያ እንደምታየው ተመጣጣኝ ነው. Gatiin gabaa kanaa madaalawaadha. Kanaaf guyyaa sanbataa fi dilbataa eeggannee waan nu barbaachisu bitannee kan itti fayyadamnu. Kallattiin oomisha isaanii ooyiruurraa fiduun gabaaf dhiyeessuun ofiifis fayyadamaa jiraattonni magaalittis gatii madaalawaan bitatanii itti fayyadamaa jiraachuu dhiyeessitoonni oomishaalee gabaa sanbataa fi dilbataa AMN Plus dubbises himaniiru. ግብርና ነው የምናመጣው ከማሳ Oomisha kanneen ooyiruurraa finnee asitti gurgurra. Gatiin oomishaalee keenyaas madaalawaan gurgurra. Kan gabaa idileerraa hanga birrii 40 hir'isnee gurgurra. Fakkeenyaaf asitti qullubbii kiiloo tokko birrii 75 gurgurra. Iddoo biraatti birrii 120 gurgurama. Waan hunduu asii gaariidha. Oomisha ho'aa kallattiin waan finnuuf qulqulluu kan ta'e gidduu seentummaa malee gurguraa jirra waan ta'eef gatii madaalawaan gurgurra. ፍሩቱን በሙሉ በቃ Fuduraalee hunda jechuun ni danda'ama. Kanneen akka burtukaanaa, maangoo fi kanneen kana fakkaatan ni dhiheessina. Gatii madaalawaadhaan dhiheessaa jirra. Fakkeenyaaf burtukaana kiiloo tokko birrii 175 gurgurra. Iddoo biraatti garuu haga birrii 350tti gurgurama. Paapaayaan nu biratti kiiloon tokko birrii 60, gabaa biraatti ammoo birrii 90. Waan hundi gatii madaalawaadhaan gurgurra. Kanaanis nus ta'e hawaasni fayyadamoo ta'aa jiru.